yaachuu of ta'ee mul'achuu fi of ta'ee dhaabbachuu akka danda'uuf gumaata hayyoota irraa barbaachisu kennuudhaaf. Oromiyaa bakka garagaraatti namoonni mariidhaatii baafamanii ajjeefamuun himannaa irra deebiin dhiyaataa jira. Aangaa'onni maal jedhu? Faatti heer mootummaa ragaasifachuun hojii jalqabe. Hundeeffama naannichaa jalqabirra kaasee hordofaa akka turee fi hojii gaggeessan wajjir piroojeektii murtoo uummata kan ta'an miti quba diruu afaan hojii naannoo haaraa kan dabalatee haala hundeeffama isaa akka naannootti hima. Naannoon haaraan kun ifatti jalqabeera. Heerri mootummaa naannichaa ragga'eera. Afyaa'ii fi ittaanaan afyaa'ii akkasumas pirezidaantiin naannichaas filatamanii sirni alaabaa naannichaa fannisuu fi aasxaa naannichaa ifa gochuu gaggeeffameera. Heera naannoo haaraa hundeeffame kana wanti adda godhu teessoon naannichaa magaala tokko ol ta'uu danda'a kan jedhu raggaasifameera. Haga ammaatti magaalonni 4 teessoo naannichaa akka ta'aniif dhiyaataniiru. Wantoonni bu'uuraa akka moggaasa naannichaa, afaan hojii naannichaa, teessoo naannichaa, aangoo qoqqooddachuu, alaabaa fi aasxaan fedhii uummataa irratti hundaa'uun qorannoon gaggeeffameetu murtaa'e. Caasaalee naannichaa hunda keessatti afaan Amaaraa akka afaan hojii naannichaa ta'u murtaa'eera. Naannoo kana keessaa bakka hundaa akka walii galan taasisuu waan danda'uuf afaan Amaaraa filatameera. Haa ta'u malee afaanonni biroo kan uummattoonni naannichaa dubbatan mana mareetiin yoo murtaa'an ammoo carraan afaan hojii dabalataa jiraachuu malu ni jiraata. Tajaajilli mootummaa fi humni nageenyaa itti aansuun gurmaa'aa adeema. Naannoon uummattoota kibbaa godinaalee 5 walitti makuun kan hundeeffame yoo ta'u godinaalee Oomoo Lixaa, Beenchi Shakkoo, Kafaa, Dawuroo fi Shakkaa akkasumas aanaa addaa Kontaa keessatti argamu. Abbaan artist Jaallee Amantee yookiin Kabbitoo maanguddoon gan 70 kan ilmi isaa miseensa Wooboo jedhamee torbaan dabree to'annoo poolisii jala baafamee humnoota nageenyaan ajjeefamee jedhu maatiin isaa. Waan Kabbitoon jedhee fi himannaan wal fakkaatan kanaan dura godinaalee Horoo Guduruu Wallaggaa fi Shaawwa Lixaarraatti maatii fi firoonni dhiyeessan walitti qabuun hirpha gammachuu kan qopheesse. Obbo Amanteen torban 2 dura humna nageenyaatiin qabamuun kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti hidhamanii akka turan ilmi isaanii Jaallee Amantee Kabbitoon BBC'tti himeera. Kan ajjeefaman bakka manneen baay'atan daandii irratti ganama keessaa gara sa'aatii 12 walakkaatti ta'uu dhageenye jedhe. Torban 2 dura mucaankee wamuudhaa bosona jedhamee sababa mucaasaatiin hidhamee ture torban 2 irra Sambooda mana hidhaa tursiisanii qaamanii hidhaa keessaa baasanii karaa irratti ajjeesanii sa'aatii dheeraadhaaf akkas gara sa'aatii 5 akka reeffi hin taane dorganii nama guddaadhaa kan reeffa isaa xiqqaasee jedhanii gaafa deeman isaanuu sa'aatii wayiitti hidhamanii jedhame namni jaarsummaa deemanii gaafachuu dandeenye awwaala isaarrallee gaafachuu dandeenye waaqan beeka guyyaa tokko namni kana godhe kan harka isaan nama. Jaalleen sababa obboleessa isaanii kanaan hundi isaanii qaama nageenyaan akka barbaadaman himee sirna awwaalchaa irrattis akka hin hirmaanne dubbateera. Obboleessi isaanii waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaan farrajetti kan makame waggaa 2 dura ta'uu himam. Taatee kuyyuutti mudate jedhame kana ilaalchisuun qulqulleeffachuudhaaf yaalii BBC'n poolisii dubbisuudhaaf taasisee milkoofne. Kanaan dura garuu poolisiin himannaa kana balaaleffateera. Kanaan dura Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta'uu qabaa jechuun qeeqaa tureera. Himannaa mana hidhaatii baafamanii ajjeefamne jedhu kana duraan godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi kaanittis dhagahamaa ture. Baatii muraasa dura maanguddoon obbo Moosisaa Lammaa jedhaman magaala Finfinnee naannoo Atoobistiraa jedhamee beekamutti qabamuun hidhamanii gara Abuna Gindabaratti geeffamuun akka ajjeefaman maatiin ni himu. Himanna namoonni to'annaa seera jala jiranii baafamanii ajjeefaman jedhu kan irra deebiin dhaga'am kun dhugaa miti jedhu dubbii himaan paartii badhaadhina Oromiyaa.